السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا وردفتوتا channel fadila tube jalatti argamtan marti keessan akkam jirtu nagaa keessanii nagaan qoqqoleen saraan isin bira haa ga'u isiniin jedha. Egaa daawwattoota koodha wanti qabadhee isin dhiyaadhe keeka mi'aawaa tokko wajjin hojjennedha. Keeknis keeka chokolaataa kana kun supermarkettiidhaa bitama. Keekni mi'aawaan kun waan itti dabalamee hojjetamutu jira. Akkana qofaan hin hojjetamu. Wajjin haa ilaalluun isiniin jedha. Egaa asirratti hanqaaquu sadii dhiyeeffannee jirra. Asirratti hanqaaquu sadii dhiyeeffannee jirra. Asirratti hanqaaquu sadii kunoo dhiyeeffannee jirra. Isa asitti nan isiniin jedha. Hanqaaquu sadan kana asitti nannee jirra. Kun immoo zayitiidha. Zayitii kun asitti qopheeffannee jirra. Kun nuusiituun ta'een roobiidha. Roobii burcuqqooti jechuudha. Qopheeffannee jirra. Kanas asitti nanna. Kanas asitti nanna. Kana bicuun sochoofna jechuudha. Kan wal nyaatutti. Hanqaaquun kun ni sochoofna. Sana booddee aannan kanatti nanna jechuudha. Gimmaashii oli kun immoo kanatti nanna. Kana hunda isaa wajjin akkana sochoofna. Egaa yeroo argitan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Fadilaatu walaa guddinuu isiniin jedha. Isiniin jedha hordoftoota koo na wajjin turtii gaarii godha. Wajjin haa jabaannuun isiniin jedha. La hamma kanatti nanna jechuudha. Akkuma argattan kana ni argattani. Keeka chokolaataa akkana wajjin hojjennu jechuudha. Amma chokolaatii kana hunoo asirratti ni nanna. Amma bareechinee ni sochoofna jechuudha. Amma ni wal nyaatutti inni sochoofna. Gammallee nama sochoosaa jira. Asirratti bareechineeti kan wal nyaachifnu jechuudha. Hanqaaquu kana wajjin aannan zayitii wajjin jechuudha. Egaa sochoofnee kaaneerraa akkuma argattan hundumaa ta'eera.
sana booddee siniyaa akkanaan dhiyeeffannee akkana ta'ee jira kun akkana ta'ee jira. Sana booddee immoo waan itti nannu waan akkana siniyaa kana ni dhiyeeffanna. Sanatti nanna jechuudha. Dura zayitiin nyaachifna akka inni jala isaan qabne jechuudha. Zayitii bitaa keessatti ni nanna jechuudha. Siniyaa kanatti lemin akka inni nu jalaan kukunne jechuudha. Softiin akkana gaana kan nyaachinu jechuudha. Softiidhaan bakka hundaan wal geenye jechuudha. Softiidhaan zayitiidha. Sana booddee duqeetii bicuutti nanna nu jalaan kutu jechuudha. Yoo kanatti goone yookiin immoo keekiin keenya kana qabeetti bahuu dhiisuu ni danda'a. Sana booddee duqeetii kana akkana nu goona. Kunoo kana goonee kaanirraa hamma sasila asirratti bulbulee kana itti nanna jechuudha. Suutumaan naannessine akkuma argattan kunoo bahee jira. Isiniin jedha amma furnoo bobeessee jira jala jechuudha. Gaazii akkanni ka'etti jechuudha. Ho'aa isaa keessa laazima kaa'uu waan qabnuuf akkasii jedha. Kunoo akkana ta'ee jira. Akkuma argitan egaa amma inni bilchaatutti turtii gaarii isiniin jedha. Walitti deebina takka turre. Kunoo keekni keenya bahee kana fakkaataan isiniin jedha. Egaa hordoftoota keenya wajjin hadaawwannu keeka akkam bareeduudhaan isiniin jedha. Keekni akkana ta'ee jira maashaallah. Baay'ee tokko bunaa wajjin ni bareeda. Egaa like, share, subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Qodaa isaallee kun wanta tokko hin qabneen isiniin jedha. Akkanatti keessa garagalchinee jirra. Isiniin jedha kunoo kana fakkaata keenya isiniin jedha. Turtii gaarii.